Eega sagaleen kun akkamiin akka argamee fi dhugummaa akkamii qaba jechuun hoogganaa miidiyaa keelloo Kiyyaa Sanyii gaafadheera. Tole egaan odeeffannoo kana kan arganne achuma namootuma isaan keessa jiran irraati. Gammanumaan egaa odeeffannoon kun gaafa nu qaqqabu walga'ii sana booda nuti akka arganneeni gaafa odeeffannoon nutti argamu qulqulleeffachuun dirqama ta'a. Saniif kallattii garaagaraa irraa qulqulleeffachuu itti deemne. Eega qulqulleeffannee booda sagaleen kun sagalee sirrii ta'uusaa itti amanne. Eega itti amannee booda uummataaf deemuu qabu deemamee uummataaf baasnee jechuudha. Sagalee sana waliin wal qabatee sagaleensaa sagalee uumamaa yookaan natural voice fakkaatu waan editee waan qabu fakkaata kan dhaggeeffadhetti fakkeenyaaf akka eeko yookaan owwaattuu wayii qaba. Wal fakkeessuudhaaf jedhanii kana godhanii jedhanii kan kaasan jira. Mootummaanis bakka bakka muruun sagalee walitti dhufeerudha kan jedhu kaasaniiru. Dhimma kanarratti maal jettati? Of course deebii mootummaa ta'uu kan danda'u kun sagalee walitti citee hojjetamedha kan jedhu inuma silaa expectationii keenya ture yookaan immoo wannuma nuti eegne ture. Nuti haga danda'ametti odeeffannoon kun qulqulluu ta'uusaa fi sirrii ta'uusaa itti amannee baasne akkasumas immoo saawundi injiinaroota garaagaraa gaafannee baasne. Of course wanti kun editir ta'eetudha walirra citeetudha maaldhaa jedhamuu danda'a. Odeeffannoon kun yoo kan ciccitee kan wanni hidhate guutummaa sagalee isaa hojjetanii uummatatti baasuu danda'u. Kabira nuti kan jenne miidiyaalee gurguddaadhaan illee gaafatamne odeeffannoo original saawundii kanaa abbaan barbaade forensic scientistiin barbaade fuudhee qorachuu danda'a kan jedhu sana uummataaf ifa gooneerra. Abbaan barbaade fuudhee ammallee taanaan fuudhee duraatti forensikii qorachuu danda'a. Wanni kun dogoggoradha jedhee wanta nu amansiisu yoo arganne ammallee taanaan nuti odeeffannoo dhugaa duwwaadha uummataaf kan nuti ga'uu dandeenyu qabnus sosaniif dudduubatti illee hin jennu yoo kan dogoggora qabu ta'e. Yoo odeeffannoon keessanii dogongora ta'uusaa mirkaneessitan dhiifama gaafachuuf yookaan sirreessuuf qophiidha jechuudha. Of course yeroo hundallee nuti hojii dhugaa keenya illee dubbatanii fixuudhaaf yeroo hin qabnu kasobaa hojjechuudhaaf yookaan immoo akka isaan jedhan kana gochuudhaaf nuti gara fuula duraallee itti gaafatamummaa keenya kan nuti hojjennu faayidaa uummata Oromoo giddu galeessa godhanneetu. Paartii siyaasaa deeggarru hin qabnu. Paartiin siyaasaa keenya uummata keenya tokkummaa uummata keenyaati. Sagaleen isin qabdan daqiiquma lama sana moo irraa kuttanii kan hambistantu jira? Nuti akka nutti dhufetti waa tokko irraa ittiin daballe irraa hir'isne kan nuti goone barreeffama duwwaa itti daballe. Kabarii piikcharii sana irra goonetu barreeffama duwwaa itti daballe wanni argenne irraati. Madda odeeffannoo keessan hammam amantu kan sin dogongorsu yoo ta'e tarii? Egaan madda odeeffannoo kallattii garaagaraa irraati dhufa. Akkuma beektu namni hedduun biyya keessaafi qaamolee mootummaa keessa warri jiranis warri mormitoonnis odeeffannoolee garaagaraa nuun ga'u. Odeeffannoo gaafa argannu nuti yeroo hundumaa hin qulqulleeffanna. Adeemsa deemamuu qabu editoriyaaliin keelloo miidiyaa adeemsa deemamuu qabu deemee eega itti amannee booda baasne sagalee kana. Kanaaf qaamni nu erge sun hagam amantu of course dhibba tokkotti amanuu dhiisuu dandeenya. Garuu konfidensii irratti qabaanne wanni kun uummata biraan ga'uu qaba jennee itti amannee baasne. Hooggansi keelloo miidiyaa ta'u yookaan namni biraa qaamaan yookaan hariiroo kanaan dura qabdu jechuudha amanuudhaatiif kan isin dandeessisu. Wanni kun beekumsaan yookaan immoo walitti dhufeenyaan wanni hojjetamu miti. Hojiin miidiyaa hojii waloo hundumtuu kallattii hundarra taa'ee odeeffannoo walii dabarsudha. Kanaaf namoota achi keessa jiran kanaa hojii walitti dhufeenya walitti dhufeenya qabaachuu dhiisuutu hin ta'e wanni kun wanta odeeffannoo walii dabarsuuti. Odeeffannoo sanatti amannee namni mootummaa keessa jiru quuqama sabaa kan qabu ta'e odeeffannoo nuun taanaan hammallee balballi keenya banaadha odeeffannoo fudhachuudhaaf qophiidha.